كولتان تنيا سلا ونبرا دالا مكابينيا نراكو فركزانا لسانو كينيان دبرنا الجزوف تنيا دالا كينيا أكتاني أكسي كم تاوتنيا فرماتنو كنيا إلهي كينيا كينون جدي ميبوني لفكينيا ديرادو برتي كينيا إيريكو تانسا متني يا ربي غرغار سكي كدني أما سكز جنة دبر فكينيا بكنا ما قوم متياني كينيا أكنا ما توابني جرينيا بكتي ركزن تتيركو كينيا كنا فوقدانو تاتير كينيا بتامر كنجنو دياتوس فكينيا كرما تلقاني تجري ماتينيا أجنغان كابو ديمو كفاكينيا يوم بكا غامو كينيا غدانا تينيا زكان كوبني يا ربي غرغار سكي كدني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أستاذ راج سيدي كيتو كرتي واي غدانسا واي بقا واي بيابو واي جولن شمرني بيابودا akka gaariitti ibsitee turte. Godaansi sunnaadha, hafuu hin danda'u. Haa ta'u malee abbaa ittiin malu qaba. Ammatti yeroo ammaa kana keessatti godaansi immoo godaannisa biraa fidee dhufaa jira. Keessattuu dhimmi har'a raasa'uu barbaannu dhimma ijoollee keenya ijoollee Saawudii Arabiyaa jiranii kan mana hidhaa keessa jiranii jara raasa'uu barbaannu. Akkuma beekamu ijoolleen kun hojiidhaaf biyyaa bahanii rakkootu biyyaa baase rakkoon ilma namaa waan hin goone hin qabdu. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti haala cimaa ta'een dararaa guddaa keessa jiran. Mee awwala godaansi maal fakkaata? San irratti aanee immoo ijoolleen kun uummanni keenya kun maal ta'uu qaba? Eenyutti dhaamsa dabarsinaa fi maalirraa haasa'uuf deemna kan jedhullee walitti qabannee deemna. Bismillahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah sallallahu alaihi wasallam. Waan si dhibu yeroo ammaa kana keessa lafti hundi akkuma itti oowwee itti fakkaatti yoo ati amma fakkeenyaaf godaannisaa haasofte siyaasaatti achi si hirkisu sa'a kana keessa maal ilaal utuu haati isaa keessa jiraatte namni yeroo ammaa kana keessa yoo ati kaate wama godaannisaas haa ta'u wama godaannisaas haa ta'u wama godaansaas haa ta'u rakkoodhuma hawaasaa xiqqoosii akka taasifnu dhabnee bara. Rakkuma xiqqoosii yoo nu rakkoo hawaasaa xiqqoosii akkana sa'i namni keenya yoo ni jenne siyaasaa dhiisaa maaliif jennaan siyaasaa dhiisaa jechuun beektaa akka inni barbaadu haasa'uudha. Siyaasaa dhiisuutu hin ta'ini akka inni barbaadu ta'uu didee waan inni barbaadu sanarraa ta'uu didee jennaani kanatu iyyuu jira yeroo ammaa kana keessa. Tokko kana asumatti naa qaban. Lammaffaa isa ani ilaa yoo ati haasofte yoo namni biraa yoo asi haasofte yakka. Yoo ana haasa'e yakka yoo namni biraa haasa'e yookaan afaan biraatiin haasa'ame immoo rakkoon qabu. Ajirii qaba. Ajirii qaba. Kan koo yakka anumti kun yakka maadhaa bara anumti uffatumaan kakoo waan ani yakka hin beeku waan ani yakkisiises hin beeku waan tokko quban qabu. Garuu yakka immoo ana haasa'uun namni biraa haasa'uun immoo rakkoon qabu. Onlaayinii guute wama naannoo guute kana jarana waan akkanaa jira hin jedhe ati dhiisi jennaan diddee isa naan jedhutu iyyuu jira hundaa miti gariin. Waa'ee godaansaa namni jireenyitti bal'atte biyyaan ba'u bara. Sigadeera dubbin. Namni jireenyitti bal'atte waan ba'uufis hin qabu yoo lakjarii calluma hidheetuma fandalalaquudhaaf jecha biyya gadhiisee ba'e malee namni jireenyitti bal'atte akkitti bal'atte bakkitti bal'atte haallitti bal'atte bari amma wanni uummata kana godaansise umrii jarii keessa godaanan isaa bi'ati. Umrii namni baqatee jalaa ba'u. Umrii namni ari'ee dhaqqabu. Umrii namni egeree ofiitiif haadhaaf abbaa kaddamatu. Waggaa 16 haga 28 16 amma 26 amma 30 baqata. Dubartiin rabbi sitti agarsiisu. Dubartiin umrii dhumti jireenya isii sa'atiin isiin keessa jiraattu dubartiin waggaa 14-15 irraa jalqabdee hamma dhaqee waggaa 26 27 booddee waatu irraa harcaa waan hin beekamne wayii waan nan ifatti himuu hin dandeenye wayii sa'atiin ilmoo haadha ta'an sa'atiin dhiiraaf haadha manaa ta'an sa'atiin immoo jireenya enjoy godhanu sa'atiin jireenya mi'eeffatanu sa'atiin jireenya hiikaa jireenyatti kennanu sa'atii kana hunda diinqa arabaa keessatti dabarsiti.
kana hunda namni ilmoo kan kee durbaa mana keessaa hin baaftu ati wajjiniin hin du'a malee hin baasu hin jedha amma fakkeenyaaf namni akka qabu bar inuma jedha yoo akka hin qabne akkam ta'a akka dhaba bakka dhaba biyyaa baasa yeroo ammaa kana keessa dhiiran qabu dubartiin qabu ijoolleen qabu sabiyyiin qabu biyya Saudi Arabiyaa keessatti dararamuu qofittii miti bara inni nuu baqa inni nuu kushiina namaati isaa mirgatti hidhamtee itti bal'ate jennaani itti dhiphisanii kushiinaa keessaa gara mana hidhaatti dabarfate mana hidhaatti dabarfatee waan si dhibu yidduu darbe bilbilaan ergaasii dabarfataa turte waan yeroon kan iseefne dubbiin kun ana sin laallata si sin laallata warra mormuu sin laallata warra deeggaruu sin laallata dubbii siyaasaati miti namooma dubbii ilma namaati dubbii namoomaati dubbii bakka citteen dhiiguuti ayyuha siyaasiyyuuna yaa jarri warri siyaasaa utuu silaa haati kee keessa jiraatte yookaan obboleettiin kee keessa jiraatte obboleessi kee keessa jiraatte abbaan kee keessa jiraate waan ati taatu anu nan beeka wama amma silaayyee utuu siqimmiidhan silaaleessuu baatullee si galte ammaa jalqabee silaaleessuu qaban jedhaani kanaaf yeroo ammaa kana keessa maaltu jira sitti fakkaata tokko kaleessa imimmaan si boochisa warra lubnaanii iqaala kaayyatee Saudii fakkaate yaa ilma koo jedhe hadiraa Itoophiyaa kana mana hidhaa keessaa gannaa guri dhumaa Mahammad bin Salmaan itti qaxxitaa daayirektii itti ergaa kana ergaan kun si haa ga'u yaa ilma koo jedhe yaa kabajamaa yaa sumuuf jedhe yaa dargaggeessa keenya jedhe yaa mootii rabbiin dargaggeessa hiree rabbii sitti kenneeni ijoollee Itoophiyaa maaliif adaraa hin gubin jedhe amma ijoolleen sa'aatii kana keessa maal godhan akka mul'anne jedhanii gara jabeenya bari ilmaan firaa'uraan lafatti hafe jechuu dandeessa bar hin jabaannu nu akkana garaatti numo lakkii boo kana hin jabaannu maa hidhaa keessa hamma feene turre bar hamma feene turre miti yeroo garii dhuftee fa'i poolisii dhumti keenya maskootii nurraa bantee bicuu si qabbannoo siif hagadu nuun jetti nusa kophaa hidhamuufu nuuf yaaddee halkan walakkaa fa'i dhuftee wallaahi guyyaa meeqa kasina yaadadhaan maskootii dukkana maskootii sii bantii bar kun yeroo ammaa kana keessa shuumoo yookaan mulluu nufrootaa ta'e ijoolleen bakka tokkotti walitti qabamte qaamni isii kun qunca'ee dhume ciisuutti qaamni qunca'e taa'uutti jireenya dhumte wanni irra ciisanii amma laa kaleessa ijoollee sadii du'e dhaggeeffadhu shumeesiitti shumeesii qofaa miti amma manniidha wannumti Itoophiyaa jedhe waan qaamaa hin qabne hundasaa affeeluutti jiran maaliif bakkatti kenninu hin qabnu namatti kenninu hin qabnu nama dhufee nurraa fudhatee dhabee hin hafe haasan akkana namatti kennitu hin qabnuus miti bakka maanuun fidannu dur fidaa baaniyoo kanaa miti haasan fidanii gad naquu hin danda'ani birrii qabanii horii qabanii jireenya qabanii amma keessa akka dhukkuba amma fiddeen koronaan isa dhuman dhumuus fixuus hin barbaadu beeki fixuus hin barbaadu bar waan si dhibu akka waan nu jara bari akka dhabaa bakka dhabatuyyuu asiin oofe malee akaakuun keenya jaraaf sadaqaa geessaa ture bar warra manuu hidhe kana akaakuun keenya wallaahi akaakayyuun kan koo sadaqaa si geessaa fi turan miilaan karaa mitsubwaa algeenaatiin wallaahi akkasii bar kanaafi yeroo ammaa kana keessa yaa qaama siyaasaa yaa qaama mootummaa yaa qaamuma dhummi kun si laallatu utuu sila obboleettiin kee keessa jiraatte obboleessi kee keessa jiraate eega godaananii akkama goonuun jiratti dhaga'amuu qaban jedha. Dhimmi kuni dhimma namoomaati. Dhimma siyaasaati illee miti bar ilmi namaa barakkatuma taasifamu la yoo ta fooqatte wayifoo fooqaa jira siin jedhu yoo na xifadhe ilaa wayifatti fataa jira nagaa miti siin jedhu. Dhimmi kuni garuu kana wajjiniini namni jedhee jedhuu baate madaan namaa madaa kooti laalaan namoo maddeen kun saboomaa miti bar namooma bareedee kun maaliif dhimmi kun atattama ta'ee tokkoffaa yeroo baay'ee miiseejiin illee dabarsitee jirta feesbuuk irratti illee maxxansitaa jirta anis barreessee jira haasa'ee jira haa ta'u malee dhiyoo kana Mustafaa waliin umraa deemnee bakka ati geette hundatti namni assalaamu alaykum asoo isin hin jedhin waa'ee ijoollee kennaa maa calliftanii barreessines haasofnes dhugaa qaban yookaan argine ta'a arganis bakka hin geenne nuti ilma namaati akkuma jaraati laalaan isaanii laalaa kennu waan goonu hin qabnu haganuma haasofne quuqaa isaanii irraa buqqisuun yoo ta'e malee humna wayii itti qabaanne silaa humna qabaanne har'a silaa beekama humna itti hin qabne haa ta'u malee iyyanii sagalee dhageessisanii nama sagalee ta'uun tokko lammaffaa
namoota iyyuu danda'an ka akka amma reeffati jettu san kara siyaasatti illee hiikkatu haa ta'u siyaasa majaraatiif illee gaariidha. Gaariidha. Eenyuuf maal amman tokko gaarii ta'e gaafa muummichi ministeeraa Masrii dhaqee ijoollee fe'atee galu waa meeqa tolche ma? Waa meeqa tolche. Ammas taanaan kan jennu tokkoffaa ummanni mashaayikaa ummanni ulamaa du'aataa akka jiraniin warrumti qaamumti amantii jedhu qaamumti amantii rabbi sodaadhaa du'aa'ii godhaafi bar du'aa'iitu nu hiika wanni harka rabbii jira bar harka namaatii miti rakkoon tun illee waan rabbi fide ka hiikullee rabbii guddaa namni sababaadha qaamumtummaan silaa ilma namaatiif yaaduu qabu dhiisi kan mootummaa ilma namaa ta'ee yaaduu qabuufi iyyuu fi dubbachuu fi tokko lammaffaa dhaabboleen muslimaa inni ji'u haa ta'u majlisa haa ta'u maal haa ta'u akka ilma namaatitti amantii asoo addaan hin baasin eenyummaa namaa asoo addaan hin baasin saba namaa asoo addaan hin baasin akkuma ilma namaatti ijoollee kana mootummaas haa ta'u qaama biraas haa ta'u warrumaa achi jiruttuu bilbiluun haa ta'u bar namni wal beeka waa gochuun hin danda'amu qaama wayii ramadee mootummaa dhumti haa ta'u qaama wayii ramadee warra ijoollee keenya qaama biyya alaatti nu jalaa dararaa jiran deebisu jedhee waa dhaabuu hin danda'u. Hin danda'aba. Ila hatta fandii tuun barbaachise. Jira bar kun. Ila. Jira. Hojjechuu dhabuudha malee bari imbaasiin kaachi taa'uufi kana eeguufi. Imbaasiidhaa hojii. Humna imbaasiitii hojii. Dhageeffadhu. Koominiitiin jira. Koominiitiin uummata hawaasni Oromoo jira, hawaasni Amaaraa jira, sabni biraa jira. Jarri kun iyyuu danda'an, sagalee dhageessisuu danda'an, ilma namaati maaliifi guyyaa har'aa waraqaa kiisaa qaba jedhee of yaada malee borga nama innis waraqaan qabu carraan kun isuma mudata deebi'ee jecha hin danda'amu. Isaa dhiisiyan nama dhuunfaa. Raayyaa abbaan macaa dhuunfaa keetitti nama beeytu qabda. Sheeka beeytu qabda. Nama biyya alaatii beeytu qabda. Nama dhiibbaa godhuu danda'a. Warri amma majlisarra jiru pirezidaantii maal jedhanii asitti guuran kuni yoo xiqqaate bar kubaara lulamaa biyya ambaa keessa jirutti bilbilanii rabbi sodaadha akka amantiitis yoo tokko akka amantiitis yoo laatte silaa bar ijoollee kana keessa bar namni amantii biraa hordofullee hin jiru bar. Sababuma amantichaati yoo inni jirre keessa affeelamaa jiranuufu hojjechuu qaban ture. Sababumti affeelamaa jiranuufu kanuma sababa biraan qabaatu. Kanuma kana waan ta'eef akki goonu nuti du'aayii godhu nama rabbi jalaa dhaga'u rabbii qofattu beeka. Dhaamsa ummata keenyaa dabarsine rabbi sodaadha namni nu harkatti dhumaa jira du'aayii godhaa fi ijoollee keenyaa jechuu taakka. Lammaffaa qaama silaa barbaachisaa ta'e ka arguu dandeenya. Kan muslimaa jecha yookaanis dadhabnu taate jara san yaadachiisne asumarraayyuu dhaamsa kana ka har'a darbu kana jaraallee dabarsine ilmaan kana lubbuu isaanii baraaraa mana hidhaa keessatti sa'a kana keessatti har'a namni du'ee ati namni si biratti du'ee nama biratti du'ee nurraa baasaadhaaf balbalatumaa bulan jedhan nurraa baasaa ruuhiin namaan jiru biratti amrii ta'ee jira nama du'ee nurraa fudhadhaa jechuuf balbalatumaa kaasuu banuu fi didanii bara bira bulee barreef kee kanaafi abbaan dhimmi ilaallatu kama shaayika saa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi wa kullukum mas'uulun kana bar kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi duniyaa tanarratti ka beektu ka qabeenya qabdu ka sagalee qabdu ka waa dhageessisuu danda'u amaama Allah itti gaafatamtu ruuhii namatti dararamaa jira nuti immoo wanni isinii goonu du'aayii isinii godhuudha dhaamsa isinii dabarsuudha wanni itti dabaltu yoo jiraatu biyyatti isinii iyyuudha jazakallahu khairan amma immoo mee obbo Mustafaa amma kana keessa waan inni ijoollee keenya irraan gahaa jiru argaatuma jirta. Kanaaf mee eenyuun ilaallatti dubbiin kuni gaheen keenya hoo maalii hawaasaan akka hawaasaatti warra achi jiran moo warri ammoo biyya sana jiraatan ati jiraattee beektaa warri immoo ammoos immoo qaama amantiis ta'u biyya keessa jiraatan qaamni mootummaas ergaa akkasi dabarsituudhaaf. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرسل رأي في سفيان اللي جري جيساني جنا حقيقة أكو ما قاف سندور اللي اليوم كان اللي أشتري إني ديشاني إيجا إني ديبني إيجا أشتري إني اللي هندينا ما كاسي أرجوكم إني أشتري دبته وأنا ما كان سيجافت ومني كمان كان سيجافت أني في مالي دبته هيدا دوريسن شالتي جتشولا يولالت نمن هندي نمني قرتي كانت ترى جلات كتير في الرقم بنجرو كلها تجيسا تجيسا سايو بكوف دندوس لا أرجتي بريدة كون لويتي نم تكو متانا ميشار رجل لويتي تكو مو جلب إساء الرج إكو إساء الرج نم تكو شر قرتو كون نمالا ما سدير رجيسا كناس إساء أسير ركعت اللي أكزيجا إساء أو أسان كيس أكنو تسلا يرو أما بكساني تبيسان هيدا بيساني بكما دا نمني قبه أدون أرجو قبواني نرجو نجرو كناف وني نوجنو درسة ربين قرتي أتنتمان فلا قد إفي قربيو في قردتشي في تربي عدي بسوجن إن يكون هندي نماتو
namni hidhaa san keessa hin jirre ka Saawudii jiru haa ta'u ka as jiru haa jiru ka Awurooppaa jiru haa ta'u ka bakka mara jiru ummata kanaa maal ta'uufii qaba sagalee ta'uufii qaba jechuudha. Nu hundi keenya bakka jirru ummata keenya ka achi keessaa iyyaa jiru deengata gartee moobaayil argatee iyya beeki irraa cufamee jira sunuu hin jiru. Kanaaf warri gartee ka dubbiin kun qaamaanillee silaallatu ka dubbiin kun kallattiin silaallatu ka dubbiin kun ammoo akka namummaatitti illee silaallatu ka dubbiin gartee namni hundinuuyyuu bar kullukum raa'in wa kullukum mas'uulin an ra'iyyati namni hundinuuyyuu itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Ka waan kana nu hundarra itti gaafatamummaa qabu jira jechuudha. Inni sun wanni kun gaafatamummaa kiyya cinqaa kiyyaa anatti ilaallata namni kun gartee sababa biyya kanaati jedhee ummata kana cinqaa san keessaa atantamaan keessaa baasuu qabaa jenna. Kun warri majlisa keenya kaas keessa jiran majlisa achiitiin gartee wazara shu'uun islaamiyyaa biyya san keessa jiruun fi ulamaa'ota beekamoo biyya san keessa jiruun wal quunnamanii atantamaan namni kun ofirraa bahuu bannaa namni reeffi galgala du'ee haga ganama sa'a lamaa sadii nama bira ture nurraa fuudhaan hin danda'amne jechuudha. Kanaaf yaa ummata keenya ammoo warra achi keessa jiru sun ta'in ummata bal'aa ka gartee rabbiin hireesii kennee bal'ifattee rakkoo tokko malee maatii kee wajjin jiraatu ilmaan kee wajjin jiraatu obboleettii kee wajjin jiraatu warra haadha manaa kee wajjin jiraatu hundi kee isaannan sun ammoo akkuma ilmaan keetiisan isaannan sun ammoo akkuma obboleeyyan keetiisa waan ta'aniif hundi kennaa ummata kanaan sagalee haa taanuuf ka gartee rabbitti iyyuun sagalee haa taanuuf ka nama ilaallatutti iyyuu qabuun sagalee haa taanu hundi keenya sagalee taanee ummata kana gartee bakka inni jiru keessaa baahee akka biyya ofiititti galu sagalee haa taanuufi jedha Ustaadha. Yaa namni namarraa dhalatte qabdu yaa namni dhaltee ilmoo qabdu yoo namni dhaluu teessus hundi keessanuyyuu dubbiin kun mas'uuliyyaanu itti gaafatamummaan kan nama hunda laallate ijoollee keenya biyya arabaa keessatti gubataa jira yeroo ammaa kana keessa hatta ajaanibillee kaleessaa gartee tataa warra maali lubnaaniin keessaa iyyaa jiru manguddoo lubnaan gabbaatee hadaraa Itoophiyaan urkatti hin fixinii jedhi yaa Malik Salmaan yaa dargaggeessaa yaas kabajama rabbii jedhi ijoollee dhuma kana qofitti mee ijoollee dhuma kana manidhaa keessaa gaynu yaasi bari gaalaan la manidhaa jechuun namni silaa bakka itti hidhamu silaa qabaate bal'ifateellee bakka ciisu silaa qabaate amma ijoollee walirra ciisuu keessa jismii luqqa'ee manidhaa keessatti du'ee ijoolleen reefkii bira bubbulee gabbaasuu didan irraa reefka ijoolleen achi keessatti duute sadii du'e amma kaleessa reefka irraa gaffuuchuu didan reefka irraa gaffuudhanii awwaaluu didan kanarraa maal kanarraa yaasaa jira yuutuubeedhaa fi yuutuubee irratti dabarfata wanti kun yuutuubee ofishaal raayyaa abbaa macaa irratti dabarfata achirraa maal jetta. Hawaasni keenya hawaasni nu himatu sabaan amantaan waan hundaanuu hawaasni nurraa awwaatu mana hidhaa keessatti akka raammootti walitti qabamee rakkachuun isaa hedduu nu dhaga'ama. Namni waggaa mana hidhaa keessatti hidhamu mataa isaa qofaaniif hin hidhamu gaafa ilmi hidhamee abbaan rakkataa gaafa abbaan hidhamee haadhaan rakkataa ilmoon rakkataa obboleeyyaniin rakkataa nulleen akka hawaasaa tokkotti hawaasni keenya mana hidhaa keessatti akkasin rakkachuudhaaf irraa rakkanna. Maaliif jennaan namni dhagaarraa dhalate hin jiru namni hundi namarraa dhalata. Akka jettu Oromoon farda abbaan dikeen darbate ormi dhagaan darbataa jaan gaafa ummanni keenya yookaan waggaa nuti waliin kabanye waggaa kabiyya bulchuu fi kabulfamu waggaa isaan waliin kabanye alatti sadarkaan isaan itti ilaalaman akkuma biyya keessatti dikeen waggaa darbatan ummanni ala dhagaan nama darbata. Kanaaf hedduu nu dhagayamaa hedduu gaddinaa hedduu aarraa hedduu garaan nu madaawaa ummata keenya akka raammootti mana hidhaa keessatti kifilii takka keessatti urfaa takka keessatti namni kumaantamni walitti qabamee huccuu firraasee oowwaaf qullaa ciisu hawgaa dhukkubsate namni wallaan hin jirre hawgaanii fi raqqoo beela qoonqoo namni itti kan hin jirre jiruun isaan jiraatan san dhuguma rabbiitti nu dhagayama. Silaa addunyaan tun akkuma nabiin alayhi salaatu wassalaam dubbatetti addunyaa sijnul mu'min wa jannatul kaafir duniyaan mana hidhaa kan nama rabbitti amaneeti ammoo kaafiraaf jannataa jaan. Dubbii tana gaaf tokko seenaa tokko jira seenaa beekamtuu Ibnu Hajar namni wayii karaa qabee karaa irratti qabee mee isin nabiin keessan akkana jee duniyaan nama rabbitti amaneef mana hidhaa jee isintu jiruu gaarii nurra jiraachuu jira isintu yaabbii gaarii yaabbata isintu mana gaarii keessa galaa isintu jireenya raahaa keessa jira akkamitti laaltanii waan kana jennaan waan guyyaa qiyaamaa nama afatu nama rabbitti amaniin afatu laaluudhaan jiruun amma inni asii jiraatu tun cinqii keessallee jiraatu isaaf akka jannataati.
waan nama rabbitti amaneef aakhira qophaa'e ilaaluudhaan jiruun inni addunyaa tanarratti jiraatu akka azaabaati jechuudha jee ibn hajar deebisnaaniif namichi sun sanirra dhaabbatee itti amane dubbii tanaa jecha islaamummaa seenee jaan hundaafuu hawaasa keenya gadda guddaan nu dhagayamaa qomti teenya numa dooytee jirti onneen teenya numa dooytee jirti ummata keenya harakkachaa jiruuf silaa namni rakkoo keessa jiru akka jaan namni mana hidhaa jiru bahuma qofa yaadaa jaan akka dhukkubsataan fayyuu qofa yaadutti eega fayyaa booda maaltu jira jee yaada malee gaafa dhukkubsataan fayyuu qofa yaada namni mana hidhaa jiru sidhaa bahuu qofa yaada yaa ummata keenya warra hidhaa jiruufis iimaana rabbi haa kanu nullee rabbi nu haa jajjabeessu tuni du'aa miti du'aa achi waan duuti ja'anii achi kun kanaaf warra dhimmi kun laalu keessaa warra biyya bulchu keessaa warra imbaasota keenya biyya arabaa keessa jiraatan ummanni sun raammoo miti nama ummanni sun alagaa miti ummata keessani saba keessani lammii teessani biyya teessani namni isin bulchitan kana namni nama mana hidhaa jiruuf yaaddoyni eenyuuf yaaddawa namni nama mana hidhaa jiruuf rakkanne eenyuuf rakkata dhugaa rabbiitti hedduu nu yaachisee hedduu nu gaddisiisa ergaan tun namni laallattu isaanii rabbi imaana isin yaa kannu sabri rabbi isin yaa kannu jechuu taate malee hawaasa keenyaa wanni jennu jirtu garuu immoo warra biyya bulchuun qafayyaa qabu qofan bulchu namni biyya bulchu dhukkubsata bulchaa rakkata bulchaa nama biyya irraa biyya ala jiru bulchaa namni biyya san jiru eenyuun fi yaama eenyu jaaniin Itoophiyaa jaaniin warra biyya tanaati yaamama nama biyya tana bulchuu yaamama kanaafuu dhimma kana akka qaqqabdanii ilaaltan wanni kun akkasii yaachisu yennaan dhugaa rabbiitti waan goonuu dhabne malee waan jennullee wallaalle malee silaa wanni jennus hedduu jira waan goonullee dhabne wanni jennu hedduu jira haa teessu garaa haa nyaattu coraa je namichi tana yoo taate malee gaddaa fi rakkoo uummanni keenya keessa jiru waan sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru hoggaa laalan waan imimmaanii miti dhiiga nama boochisaati ergaan teenya warra biyya bulchu bira nu haa dhaqqabdu ummanni sun ummata keenya lammii biyya tanaati nu yaachisan waan goonuuf dhabne humna teenya ol tahan nu rakkisan nu yaachisan hirriba nu dhorkan ni cinqamnaaf obboleeyyan keenya namni mana hidhaa san keessa jiru obboleessa as jira haadha as jira haadha warra as jira ilmoo as jira abbaa as jira obboleetti as jira adaadaa eessuma as jira kanaaf hirriba dhabne dhimmi kun isin haa dhaqqabu jennaa warra biyya bulchuun daawwattoota keenya kabajamoo jazaakumullah asumarratti akka ani dhaamsa kana akka qaama dhimmi ilaaluuf dhaamu akkuma barbaachisutti warra majlisaa keessattuu maaliif jennaan dhaabbanni tokko iyyuu fi namni dhuunfaan iyyuun garagara amma kana ni kaasuu barbaade majlisni oromiyaa jira Sheekh Jamaaltu keessa jira ulamaa keessa jecha isuma kana sagalee barbaachisaa ta'e yoo ka dhageessisu ta'e majlisa Finfinnee keessa ani jira Sheekh Sultaan jirani sagalee dhageessisuu hin dandeenya isa kaan ammoo kanarra dhaabbatanii cunqursanii waan biraatillee miti ka jedhaa jiru ummanni achitti dararamaa jiru kun yooma sabummaallee jibban yooma amantii garagaraallee jibban amantiin isaan fedhan suni achi keessa hin jirti yoo waan biraallee dhaban yoo namumti illee keessaa dhaban yoo waa jedhan sawunnati qadmaal jedhan yoo waa jedhan akkanaa miti namooma dursa siin jedhan arrabaaf haasa'aaf namni dursinaan barjarri kun raammoodha bar kuni amma ciigoodha wanni isaan haasa'an kun ciigoodha malee sawunnati qadmaallee yoo taate dhugaa rabbiititti sawunnatiin kakararra deemu osoo hin ta'in ka silaachitti rakkate santu sawunnati qadmaallee dursa namni immoo amantii bakka bu'e namni hooggansa amantii ta'e immoo bitaa isaa mirga isaa duuba isaa dura isaa waan silaa namatti dhufuu laaleet nama dura ejjata malee ka namni cunqursee manaa dirqamaan fide subhaanallah rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka majlisa waan jedhan kana maqama isaarraa jecha wanni waan ikhlaasaan hin hojjetamini beeyta ikhlaasaan waan hin dhaabbatin deeman jarri deeman warri achirraa hafe kana keessatti illee dhufu yoo gaarii miti nama akka maabidallee ta'e achi geennaan gara bira jijjiirama hoomataa ammallee taanaan wanni ani kaaseef maali dhimmi kun kallattiidhaan
borganama hajjii si fida ka jedhu kana Eh. umraa si fida ka jedhu kana Jarum. ijoolleen kun immoo gariin isaanii umraa dhaqan Akkan. gariin isaanii hajjii deemanii achitti hafan qaamni kun qaamni jara kana achiin gahee qarshii irraa sassaabate kun yoonuma xiqqaate kanumatti deebi'ee umraa godhaafi sagalee haa dhageessisuu fi ustaaz Jamaaliinis kan jennu akka majlisa Oromiyaattis isinis taa'aatii daawwadhaa dubbii kana laala dhaamsa dabarsaa nuus akka majlisa Finfinneetti Sheekh Sulxaaniin qabannee dhaamsa hin dabarsina Marhaba. ustaaz Raayyaa immoo akka hawaasaatti akka nama tokko qofatti miti akka hawaasaatti sagalee kee ol kaasi abbaan fedhe siyaasaa miti waan fedhetti haa hiikkatu wama barbaadetti haa hiikkatu kuni ilma namaa ruuhii namaa baraaruu caala ibaadaan wayiitu lafarra hin jirtu ruuhii namaa baraaruu caala kanaaf gara hiikkatanitti haa hiikkatan akka reef ustaaz jedhe sani ustaaz Jamaal jedhe sani kan biraati garatti qabatanii jiraachuu hin danda'ama ruuhii namaa garuu wanni gara qabatanii jiru siyaasaan ruuhii namaatiin taphatanii siin jiru wanni namni maxxansee siyaasatti as nama maxxansuuf illee hin jiru inshaallah yoo rabbi jedhe kanuma dhaamsanuudhaafi ustaaz Jamaal akka majlisaatti majlisni Oromiyaa garee ulamaawotaa maala godhu majlisni akka majlisaatti duroo humniti isaa yoo du'aa godhuu taate malee yoo akkuma nuti amma sagalee baafnee iyyine kanatti iyyuu taate malee wanni isarraa eegamu hin jiru wanni kun furmaata kana namni laachuu danda'u nama biyya bulchu namni biyya bulchu imbaasii irraa qabii ilaa hanga jalaatti namni kun namni achitti azabamaa jiru kun bar namaa bar bar yoo diina keellee ta'e nama egaa diina bar namni hogguma hidhamu namni hundi balleessee hidhamu bar khashakkamee hidhamu jira kha balleessee hidhamu jira kan nama biraatiin jiilchuuf jecha hidhamu jira waliigala nama kumaataman lakkaa'ama badiin isaa achi dhaquu malee bar badii yakka biraa qabaateeti miti yakka biraa irraan qabamne biyya san ayti asii bar namni tokko eega hidhamee nyaachifamuu qabaa uwwifamuu qabaa dhukkubsatu wallaanamuu qabaa iddoon jireenyaa godhamuuf qabaa fayyaan isaa tajaajilamuu qabaa seera ilma namaatii fi seera ilmi namaa tumatetti seera rabbii dhiisii seera ilmi namaa tumatetti seera addunyaan itti bultutti namni tokko eega hidhame mirga namummaa qabaachuu qaba ummanni sun amma haqa rabbiitti mirguma namummaatu qabaachuu mirgi namummaatu qabaachuutti hin jiran mirgi namummaa bar islaamaa fi miti namni islaamaa ta'e silaa bar qaata iyyanii maali bar amma kan nama yamma dhagaa jirta namoota bakka adda addaatti waa ta'u khamiidhaa jiru islaama bar kanummaan nama miidhaa jiru islaama yoo amantaa ta'e namni mana hidhaa keessa jiru sun amantaa hunda qaba saba hunda qaba Itoophiyaa guutuu bar sabni achi keessa hidhaan jirre hin jiru amantaan achi keessatti hidhaan jirre hin jiru akkuma hedduutti sabni Oromootis hedduminaa yoo achi keessatti heddummaate malee hundaa jira hundaafuu maalummaan biyyi hangam takka jabduu akka taate biyyi fi akkam akka taate namummaan ifi hangam takka akka jabaate asumaan hawaasni haa baruu jennaan ergaa kanallee hawaasa dabarsuu barbaannaa namni har'aan tana hidhame kun namni oguu mana hidhaa seene nama yuunivarsiitii seene baratee gabbaha waa hedduu baree gabbaha yoo har'a guyyaa mana hidhaa jiru san oguu mana hidhaa keessa jiru san hidhaa irraa bahuu qofa yaadees gaafa hidhaa gabbahe waa hedduu yaada namni mana hidhaa keessatti akkatti azabamee akkana ta'e namni tokko ittiin dirmatin ilaalchi isaa garam akka deema jechuus asumaan haa hubatamu duraanuu bar hawaasni keenya akka bar mana hidhaa kana keessa dura wanni ilaalamuu qabu hayyuu hidhama gootaa hidhama sodaataa luunaa hidhama dubartii hidhama joollee hidhama nama badii qabu hidhama nama badii hin qabne hidhama namni kun ka badii qabu sunu namummaan laalamuu qaba inni badii qabu namummaan laalamuu qaba kanaaf yaa hawaasa keenya ka du'aayii dandeessan du'aayii godhaaf ka sagalee ta'uu dandeessan sagalee ta'aaf majlisa Oromiyaa irraa qabee majlisa irraa qabee akkasumatti warri biyya bulchuu danda'us ka waa barreessee bira dabarsuu danda'u ka yaada kennachuu danda'u ka waan godhuu danda'u rabbiin silaa'u waan ati dandeessu qofaan si zigaala waan dandeessu qofaan si zigaala namni arraan tana hawaasa kanarraa dhalate ka hawaasa kana keessa haadha qabu ka hawaasa kana keessa abbaa qabu ka hawaasa kana keessa obboleettiif obboleessa qabu ka maqaa hawaasa kanaatiin yaamamu ummanni kun rakkoo hamaarra jiran rakkoo jabduu keessa jiran cinqii addunyaa tanarra hin jirre keessa jiranii addunyaan nu ajaa'ibaat jirti sabni akka waliin rifanne biyya akkanatti ummata isaaniitiif hin rifanne maal ijaanii dubbachaa jiranii ummata keessan kana yaadadhaa ummata keessan bira dhaabbadhaa ummata keessanii sagalee ta'a waan dandeessaniitti dirmadhaa jennaa waan biraa waan jedhu hin qabnu. Jazakallahu khairan. Daawwattoota keenya ijoollee keenya bakka hidhaa jirtu bakka tokko qofan jirtu kan Saudi irra baay'inaan malee naannoo Suudaanii keessattis kan hidhaa jirtutu jirti akkasumas immoo Liibiyaa
ijoolleen keenya kan Liibiyaatti hidhamanii jirantu jiru akka dhagahaa jirrutti jechuudha irra caalaan immoo Sacuudii haa ta'u malee isintu hidhamee qaamni keessan gartokkeen bakkeetti hafeeti miti nus isinii wajjin hidhamne jechuu isinii dhaamna qophaan jirtanuu jechuu isinii dhaamna duuti keessan du'a keenya jireenyi keessan cinqii keessan illee cinqii keenya mana ciifne qophaa rafneedhaa fi cinaachi keenya argalfachuu hin dandeenye jechuu isinii dhaamna rabbumti isin baasu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh